Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama loomaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu moofaa qo'achaa akka jirru barakkaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan kutaa 26ffaa guyyaa darbeetiin raajota xixiqqoo keessaatii kan afuraffaa ture. Kan ilaalle waa'ee raajii Iyyu'eel maalummaa isaa akkasumas waa'ee kitaaba isaa ilaalleerra. Bu'uuruma kanaan guyyaa irraa kanas immoo isumatti dhufuudhaan qo'annaa kitaaba qulqulluu kitaaba raajotaadhaan kan itti aanu raajii Abdiyuu kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan raajota 16 keessaa raajii 9ffaatti kan ilaallu raajii Abdiyuudha. Raajii Abdiyuu akkuma bu'uura barumsoota keenya warreen duraadhaan waa'ee raajii kanaa amma ta'e ni ilaalla. Itti aansinees immoo kitaaba isaa ni ilaalla jechuudha. Kan jalqabaa waa'ee Abdiyuu haa ilaallu. Abdiyuu jechuun hiikkaan isaa tajaajilaa Waaqayyoo jechuudha. Waaqayyoon kan tajaajilu jechuudha. Tajaajilaa Waaqayyoo እንግዲህ waa'ee tajaajilaa hundumtuu በእርግጥ in tajaajila garuu tajaajilaa Waaqayyoo jedhamee hiikkaa maqaa isaa dukkana kan isaaf kenname raajicha Abdiyuufidha. Inni kan dhalate qomoo Ifreem keessaadha. Qomoo Ifreem jechuun nagadii Ifreem. Ifreem ijoollee mucaa Yoosefidha. Mucaa Yoosefidha. Achi qomoo Ifreemiin kan waamudha. Achuma keessaa dhalate abbaan isaa fi haati isaa immoo barumsi darbii darboo mana kiristaanaa keenya akka jedhutti abbaan isaa Akilaa haati isaa immoo Saafiixaa jedhamu. Isaan kanarraati dachee Israa'elitti dhalatee jechuudha. Raajichi kun dhalatee erga guddatee booda mana mooticha Aka'aab keessa kan hojjechaa ture. Egaan Aka'aab seenaa isaanii beeknaa. Aka'aab fi haadha manaa isaa Elzaabel cubbuuwwan gurguddoo bara isaanii keessa raawwachaa kanneen turan mootota Israa'el keessaa warreen tokkodha isaan kun. Uummanni xaa'otii akka waaqessuudhaaf wanta guddaa raawwataniiru. Mana xaa'otii ijaarsisuudhaan xaa'otiidhaaf luboota 850 kan Aka'aab 400 kan ishee 450 ta'uudhaan kana hundumaa kanneen nyaachisanidha jarreen kuni. Innaa bara kana keessa kan turedha. Eenyu raajichi Abdiyuu raajummaadhaaf osoo waamin dura achuma mana mootichaa keessa hojjechaa kan ture. Haati manaa Aka'aab Elzaabel jechuudha. Raajotaa fi luboota Waaqayyoo yoo tokko balleessite turte. Balleessite jechaadha. Ajjeeste warreen dachee Israa'el keessaa. Yeroo kana Abdiyuun mana sana keessa hojjechaa waan tureedhaaf maal godhaa? Raajota 50 raajota 100 jechuudha. 100 walitti qabeetu 50 bakka tokko holqa tokko keessa 50 immoo holqa biraa keessa kaa'uudhaan nyaata isaanii kennaafii ture. Nyaatas uffatas isaan danda'a ture. Maaliif amma barri gidiraan kun darbee barattaan gaafa dhufu isaan kun achi keessaa ba'anii waa'ee Waaqayyoo akka isaan barsiisaniidhaaf achi keessatti akka isaan cimantaa isaa tureeni. Tarii kitaaba qulqulluutti yeroo dubbisnu dubartiin tokko yeroo tokko gara Eeliyaas deemuudhaan maal jettee turte? Gara Elsaa deemuudhaan maal jettee turte? Abbaan qabeenyaa tokko
qarshii baay'ee akka isheerraa qabu. Innaa isheen immoo qarshii sana kaffaluu akka ishee hin dandeenye. Qarshii kana kaffaluu hundi ishee hin dandeenye immoo ijoollee ishee hundumaa garba taasisee akka fudhachuudhaaf jiru isheetti himan. Innaa kana booda qarshii waan tokko hin qabdu gara raajicha Eelsaa deemuudhaan kana hundumaatti himte. Abbaan manaa koo namoota waaqayyo beekamsa tokko ture. Ijoollee koo qarshii liqeeffatee ture. Ijoolleen koo immoo namichi kun qarshii kana kaffalneedhe. Qarshii kana yoo hin qabaanne ijoollee koo garbummaadhaaf fudhachuudhaaf jira jettee gaafa itti himtu Eelsaan maal jedhe akka isheen qodaa zayitii kaawwattu zayitii sana akka waaqayyo isheef eebbisu zayitiin sun immoo baay'ee akka ta'uudhaa fi sana hundumaa kaan isheef ta'u hambistee kaan immoo gurgurte gatii akka isheen kaffaltuudhaaf itti himee tureeni. Innaa seenaan kun maalidhaa? Abbaan manaa dubartii kanaa eenyu ture? Abdiyyuu tureeni. Abdiyyuun bara sana keessaa namoota 100 kanaaf maal taasisaa ture? Uffata nyaata qopheessaa ture. Innaa qarshii kan mataa isaa fixee kan nama dinqisiisu namarratti liqeeffatee jechaadha. Amma barri rakkinaa kun darbutti namarraa qarshii liqeeffatee maal godheera? Namoota kana raajota waaqayyoo kana kunuunsaa tureedha. Akkuma dubbatames akkuma ta'es immoo yeroo barri darbu isaan kun ba'anii barsaniiru waa'ee waaqayyoo. Innaa idaa qabame kana immoo neegatiiva kanachaadha. Waaqayyo booda ofuma isaa deebisee karaa raajisaadha. Innaa isa kanadha abdiyyuuni. Kana booda haala kanaatiin nyaachisaa kan ture kitaaba tokkoffaa mootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 8 kan jiru dhimma kanaa kan odeessudha. Egaan bara Eeliyaas keessaa ingidihi Eeliyaas waggaa 3 samii cufee akka bishaan hin roobsineedhaaf innaa yeroo sanallee abdiyyuun achuma keessa hojjechaa tureera manuma mootummaa sana jechuudha. Raajichi kun kara raajummaatti booda kan deebi'e kara Eeliyaasiinidha. Lammaffaa mootaa Eeliyaasii raajiin raawwateen booda raajonni luboonni qaawwatii sun yeroo isaan badan isa booda abdiyyuun gara raajummaatti kan deebi'e jechuudha. Kitaaba mootaa boqonnaa lammaffaa isaa kitaaba mootaa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 yommuu dubbisnu achatti kan caqasan tokko ni jira. Tokko amma 13tti. Lakkoofsa 1 kaasnee amma 13 gaafa laallu Akaab erga du'ee booda Akaaziyaas aangoo qabateera. Achuma dachee Israa'el jechuudha. Achatti mootii ta'eera. Inni yeroo sana maalti ture? Mootiin kun ni dhukkubsate. Seera gaafa galu ingidihi amantaa waaqayyoo dhiisanii jarri kun gara qaaluu tokkotti namoota erga. Mootiin kun jechuudha. Amma nan du'a moo nan fayyaa jedheetu itti erga. Innaa kana booda ergamaa waaqayyoo gara Eeliyaas deemuudhaan namoonni wayii gara qaalluu deemaa jiru gaafachuudhaafi ati immoo karaa taa'e namoonni kun gaafa isaan dhufan deemaatu namicha sin ergetti immoo sin ergetti achirraa osoo hin ka'insee sanatti waaqayyo si ajjeesaa. Mootiin waaqni Israa'el keessaa dhibeennaan gara xaawutiitti ergaa jirta jedhaati itti himaadhaan. Namichi kan erge mootiin kun loltuu hoogganaa tokkoof loltoota 50dha. Innaa kana booda deemanii itti himanii yeroo isaan itti himan namichi kun eenyudha gaafa jedhan Eeliyaas jechuun akkuma Yohaannisidha kan inni ture. Eeliyaas Yohaannis mataan isaa Eeliyaas jedhama mitiidha. Yohaannis Mexmiqoo jechaadha. Bakka akka Yohaannisitti baay'itaawummaadhaan jiraachaa kan turedha numti mataan isaa jechuudha Eeliyaas. Innaa waa'ee baay'itaawummaa isaa gaafatti himan indee kun immoo Eeliyaasidha jechuudhaan ofuma isaa mootichi kun jecha Akaaziyaas ni beeke. Innaa deemaatu maaloo naa waamaa kottu mana koo jedhaadeen. Innaa loltoota meeqa ergaa? 50 ergaa. Kana booda Eeliyaas loltoonni kun akka isaan achumatti du'an taasise. Marsaa lammaffaas kan biraa ergaa achumatti akka isaan du'an taasise. Marsaa sadaffaa mootiin kun eenyuun ergaa? Abdiyyuutiin erga. Abdiyyuudhaa fi loltoota 50. Innaa abdiyyuun wanta beekuudhaaf deemee miila Eeliyaas irratti kufee sagadeef jechuudha. Kabajaa sagadeefi maaloo garbicha keetti garaan jabaatiin kottu asirraatuu bu'ii adeemnu duukaa gaaf jedhu ergamaa waaqayyootti hime deemi duukaa deema. Innaa abdiyyuu kana deeme kana boodadha abdiyyuun gara kanatti kan deebi'e jechuudha. Asirratti kan ibsame mootii marsaa sadaffaatti kan ergame hoogganaan loltuu kan jedhame abdiyyuu isuma mataasaadha jechuu barbaanneetu. Kana booda haala kanaatiin ture. Booda raajii waaqayyoo ta'uudhaan raajummaadhaan tajaajilaa tureeraadha. Seenaan isaa salphaatti kana fakkaata. Gara kitaaba isaatti gaafa deeminu kitaaba raajii abdiyyuu kan jedhu isuma abdiyyuudhaan kan barreeffamedha. Kitaabni kun boqonnaa tokko qabudha. Kitaabolee kakuu moofaa keessaa boqonnaa tokko qaba. Itti dabalataan lakkoofsaan lakkoofsa 21 qofaadha. Innaa boqonnaa tokkoof lakkoofsa 21 qabaachuudhaan kitaabilee kakuu moofaa keessaa kitaabni xiqqoon kitaaba abdiyyuuti jechuudha. Baay'achuu miti inni guddaan ergaa isaadha. Ergaa isaadha. Sagalee waaqayyoo jechi tokkoon ishee ergaa guddaa qabdi waan ta'eedhaaf
kallattii kanadhaan hin madaalamu. Yaa'u beekumsa walii galaadhaaf qofa boqonnaa tokkoof lakkoofsa kana qabaachuudhaan gabaabaa jenna malee sagalee waaqayyoodhaa, ergaa waaqayyoodhaa. Kun immoo jechi tokkoon ishee qoftu ergaa guddaa waan ta'eef kallattii kanaatiin hubachuu qabna. Egaan qabiyyeen isaa waa'ee murtii Edoomiyaas irratti dhufu kan dubbatudha. Edoomiyaas. Obbolaawwan kitaaba qulqulluu dubbistan akkasumas keessumattuu faarsaa Daawit 1 hanga 50tti amma 150tti obbolaawwan torbeetti kadhannaa keessa yoo jiraattan waa'ee Edoomiyaas kana waa'ee Edoomiyaawiyaan kan jennu kana waa'ee Edoomotaa kan jedhu bakka baay'eetti agartu nan yaada. Naa jarreen kun isaan kamidha kan jedhu gabaabsinee asirratti kan ibsaman kana yeroo qo'annoo akka salphaa ta'uudhaaf waa'ee jara kanaa waan muraasaa dubbannu. Edoomiyaas jechuun biyya saboota Edoomidha. Edoom immoo maqaa biraa obboleessa Yaaqoob Esaawudha. Kanarraa kan ka'e dhaloonni sun maal jedhamu? Edoomiyota jedhamu dhaloonni Esaawoo hundumtuu. Isa kana hubachuudhaaf dudduubatti gara kitaaba seera uumamaa boqonnaa 25ffaatti deebinee ilaaluu qabna. 25ffaa irratti haadha manaa Yisihaaq Ribqaan jechuudha. Garaa ishee keessa namoonni lama akka isaan dhalatan. Innaa namoonni kun yeroo hundumaa wal jeequ Ribqaan maal gooti gara Waaqayyoo deemuudhaan ingirii gara Waaqayyoo jechuun Waaqayyoo deemu osoo hin taane Waaqayyoon qofaatti bakka itti kadhatan deemuudhaan ni kadhatti maadha garaa keessa kan jiru jechuudha. Innaa Waaqayyoo maal jedha gadameessa keessa saba lamatu jira. Maaltu jira? Nama lama miti. Saba lamatu jira jechuun dubbate. Innaa inni guddaan sabni inni guddaan isa xiqqaadhaaf ni bitama jechuudhaan itti dubbate. Innaa kana beektee dhuftee boodas namoonni kun lamaan ni hidhatan Esaawudhaa fi Yaaqoobidha. Kan jalqabaa Esaawudhaa kan itti aanu Yaaqoobidha. Isaan kun namoota osoo hin taane saboota ta'anii. Innaa akkuma dubbatame inni hangafni kun baay'ee keerleessi ture. Wanta hundumaadhaaf bakka kan hin laanne Esaawun jechuudha. Abaaramaa ta'eera. Kan abaarame garuu mastuma isaarraan balleessaa hojjetanidha. Hangafummaa akka waa tokkotti ilaaluu hin dandeenye. Hangafummaa salphisee maal fayyada jechuudha. Waxii misaadhaan amma dabarsee kennutti ga'eera. Boodas abbaansaa Yisihaaq akkamitti akka inni fuudhe ni beekna. Yisihaaqiif deemamee Sooriyaadhaa dubartiin barbaadamteefidha malee Kana'aan keessaa hin fuune. Inni garuu waa tokko kanas dhimma irraa hin qabaannes akkas Abrahaam abbaasaadhaa fi deemee biyya sana akka kennamutti mana dhuftuuf kan taasise kana Esaawun garuu kan hundumaa bakka hin laanne maal godhe warra Qeexee waan kanneen jiran naannoo Kana'aan kanneen jiran shamarran warra alagoota keessaa shamarran lama haadha manaa taasifate. Kana kan ga'e abaaramaa ta'etu obboleessaadhaaf eebbi Abrahaam irraa Yisihaaqitti darbe gara Yaaqoobitti darbuu danda'eera jechuudha. Innaa kanarraa kan ka'e namichi Esaawun abaarameera. Maqaan kan biraasaa maal jedhama? Edoom jedhama. Edoom jedhama. Innaa ijoolleen Esaawuu hundumtuu isaanii maal jedhama? Edoom saboota Edoom kanneen jedhaman bakka adda addaa kanneen agarru ijoollee Esaawudha. Innaa saboonni kun saba guddaa ta'aniiru. Booda Israa'eloonnis ijoollee Yaaqoob, Israa'el jechuun Yaaqoobidha. Isaan gaafa bal'atan inni kun kan Esaawullee saba guddaa ta'aniiru. Israa'eloonni gara Gibxitti erga booji'amanii erga beelaan achitti gadi bu'aniitu waggoota 430 jiraatanii yeroo isaan deebi'an warri saboonni Edoom kun maal ta'aniiru baay'ee saba guddaa ta'aniitu Israa'el wajjin diinummaadhaan kan jiraachaa turan achumarraa kaasee jechuudha. Yeroo isaan Israa'eloonni Gibxii ba'anii gara Kana'aan gabaa dhufan Musee saboota kana karaa nuu kennaa jechuudhaan gaafata. Karaa mataa isaan kennu jechuudhaan ittisaniiru kan nama dinqisiisu. Karaa darbaadha koo keessa ni qabannaa osoo hin taane keessa dabarraa innaa hin dabartanii ilaalaa bolaawwanidha ingirii hin dabartan jedhanii Israa'eloonni kara jeequmsa kaasanii ingirii mo'anii Israa'eloonni keessa darbaniiru. Boodas yeroo isaan dhufanii Kana'aan galan yeroowwan adda addaatti saboonni warreen Edoom kunidhaaf Israa'eloonni wal loluudhaan kan jiraachaa turanidha. Ta'ee waggoota baay'ee booda Daawit yeroo inni mo'u Daawit maal taasisaa saboota kana mo'eera. Warra saboota Edoom kana mo'uudhaan Yihuudaa jalatti akka isaan bitaman gibira akka isaan Yihuudaadhaaf kaffalan taasise akkasii jiraachaa ture. Innaa erga sanaa booda baroonni baay'een darbanii bara mooticha Yihuudaa Iyyoraam bara Iyyoraam jechuudha. Bilisummaa isaanii argachuu danda'an lola kaasanii chaadha saboonni Edoom kun Israa'eloota irratti isaan irraati bilisummaa isaanii argataniiru. Akkasumas otoo jiraatanii boodas immoo bara mooticha Eemiyaasiyaas deebi'anii ammas mo'amanii Yihuudaa jala galanii Yihuudaadhaaf bitamaa turaniiru. Jedhanii xiqqoo turanii ammas maal ta'anii bilisummaa argachuudhaaf jedhanii argachuu hin dandeenye itti iyyuu dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 129tti
maal ta'aniiru masaafinti warreen Meqaabiyaan kanneen jedhaman keessaa tokko namni tokko jechaadha. Saboota kana maal taasisa? Isin kana booda aadaa kanaan jiraachuu hin qabdanii. Ittiyyuu dhagna qabachuudhaan yookiin dhagna qabachuudhaan Yihuudoota duukaa tokko ta'uu dandeessu. Yookiin immoo biyya kana gadhiistanii badaa jechuudhaan filannoo kan lamaan isaanii dhiyeesse. Dhannaa baay'een isaanii dhagna qabachuudhaan Israa'elitti dabalamanii Israa'el duukaa tokko ta'anii walakkaan muraasni immoo gara Arabiyaatti baqatanii Araboota duukaa tokko ta'an. Dhannaa seenaan isaanii salphaatti kanumadha. Warreen kun jechaadha. Fakkeenyaaf amma Heeroodsi fa'a Edoom keessaa kan dhufe. Yeroo isaatti dhagna qabachuudhaan Israa'el duukaa tokko kan ta'an booda mataa isaa mootummaa Israa'el qabatanii ishee kan akka Heeroodsi kaasee ijoolleen isaa hundumtuu Arqaaliyoos turuu. Heeroodsi jechuudhaan walitti aansanii Heeroosonni 6 turaniiru. Isaan kun mataan isaanii isaan kana keessaa kan dhufanidha. Dhannaa salphaadhumatti kanadha jarreen kuni. Edoomiyaas kan jedhu immoo biyya isaanii ture. Dhannaa namoonni kuni maal godhaniiru ammas irratti kitaabni kun kan dubbachaa jiru murtii warra Edoomiyaas itti dhufudha. Maadha murtiin dhufe kun maal rakkoo maal qaba kan jedhu murtiin maaliif itti kenname jennee yeroo mul'allu yeroo Yihuudaan booji'amtu warreen ililchaa turan Naabukedonosor duukaa ta'uudhaan akka inni balleessu wanta hafedhuma itti agarsiisuudhaan bakka kanachuudhaan akka Yerusaalem guutummaa ishee akka gubattu kan taasisan saboota kanadha. Warra Edoom jechuudha. Kanaafidha Faarsaa 136 ilaala. Afaan Oromoo waliin dubbistan 137 ta'uu danda'a. 136 keenya irraati. Afirsu bara yeroo booji'amuu Yerusaalem kana diigaa warreen jedhan saboota Edoomiin jechuudhaan kitaabni Faarsaan dubbatan. Kana hundumaa godhaniiru magaalli Waaqayyoo akka isheen diigamtu bakki aarsaa Waaqayyoo akka isheen baddu manni qulqulluun akka isheen badduudhaaf qooda guddaa waan taphataniidhaaf sababa kanaaf jechaadha adabbiin isaanitti dhufu kitaaba kanaan ibsameera. Sababa kanaa adabbiin dhufeera ingirii obboleessa irratti wanta hin taane yoo yaadu kun hundumtuu akka qaqqabudha. Namni kallattii kamiiniyyuu nama tokko yoo miidhe dhugaa dubbachuudhaaf wanta sanaaf yoo gaabbii galeeyyuu Waaqayyo lubbuu isaadhaaf maal taasisaa dhiifaman taasisa. Garuu foon isaa irratti wanti sun deebi'ee numa dhufaan. Kuniin af iddoo tokkottu. Namoonni kun kamatu gaabbii galanii dhufanii isaan kan duukaa tokko ta'anii saboota Waaqayyo ta'anis garuu wanta balleessaniidhaaf adabbiin eenyuma dhufaa jechuudha. Guyyaa irraas inuma beekna kitaaba qulqulluu gaafa ilaallu sossobuudhaan warreen wanta hin taane raawwatan booda gaabbii galan malee nafuuf fakkeenyaaf eeyyudha Daawit. Maal taasiseera? Bersaabeedhaan haadha manaa Ooriyoon fudhateera. Erga fudhatee booda maal taasiseera? Gaabbii galeera Waaqayyo dhiifama taasiseera. Garuu gaabbii galee dhiifamnaa taasifamu malee wanta raawwate sana harka 5 deebi'eef. Harka 5 jechaadha. Foon isaa irratti malee lubbatti foon isaa irratti deebi'eeraaf. Akkuma kanaa Yaa'aqoob illee ilaaluu dandeenya. Yaa'aqoob abbaa isaa sossobeera. Yisihaaqiin maal godhe sossobeera? Uffata uffachuudhaan uffata fokkeessee obboleessaa Esaawu fakkaachuudhaan uffata uffateetu abbaa isaa sossobee. Wanti kun bergit dudduuba isaa dhumni isaa gaariidha. Garuu wanta sossobbaa raawwate kun kan nama dinqisiisu isatti raawwateetti. Booda ijoolleen isaa maal godhanii akka wanni abbaa isaa akkas godhe ijoolleen isaas abbaa isaa uffataan sossobaniiru. Uffata mucaa isaa inni baay'ee jaallatu uffata Yoosef Yisihaaq Esaawudhaan baay'ee jaallata. Yaa'aqoob immoo Yoosefin baay'ee jaallatannaa uffatuma isaadhaan deeman isaanii sossobaniiru ba'uunata ajjeesuudhaan jechuudha. Hinafuu naasaa zaawwata kanaaf adabbiin akka isaaniif ta'u kitaabni kun murtii isaanitti dhufe kan inni dubbatudha salphaadhumatti. Kanadha raajiin sagaleffaa kanaan xumuramaa kan 10ffaa taattaan qabannee kan deemnu kan ta'u. Kanarraa asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.